Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ilmaan Oromoo nagaa fayyaa baga naga jiraattan isiniin jedha. Kun chaanaalii Shaashee Tuubiidha. Shaashee Tuub share like subscribe gootanii warri godhaa jirtan galatoomaa ulfaadhaa. Warri chaanaalii kana hin beekne Shaashee Tuub yoo jettan ni argattu. Shaashee Tuub isa kana wantoota adda addaas jala argattu. Koottaatii irraa baradhaa baacoo oduu durii seenaa adda addaa aappii adda addaa as jala argattan jedhee yaada. Hadhaaf qabadhee kan isinii dhiyaadhe bootimii aappii bootimii akkamitti onlaayinii isaa piroofaayilii isaa dhoksuu dandeenya waan jedhu irratti isinitti himuun barbaada. Na faana bu'aa isiniin jedha. Bootimiin isa kana bootimii isa kana dhoofnaa gadi piroofaayilii keenyaa onlaayinii keenya dhoksuudhaaf akka namni nu argine dhoksuudhaaf piroofaayilii keenya jala seenna. Piroofaayiliin keenya asii miika jedhu kana isa jala seenna jecha. Seennee jirra. Kanaaf amma isa dhoofna akkaawunti. Isa akkaawunti jedhu kana dhoofna jechaadha. Akkaawuntii kana dhoofne fakkeenyaaf onlaayinii keenya nuti sa'aatii meeqatti bootimii irra seennee sa'a meeqatti irraa baanee piroofaayilii keenya yoo dhoksuu barbaanne bifa ittiin dhoksuu dandeenyu jechuudha. Isinitti hima. Akkaawuntii kanarra dhoofna jechaadha. Akkaawuntii kanarra dhoofna. Isa yoo dhoofne my number jedha. Privacy jedha. Delete my account jedha. Privacy kanarra seenna jecha. Privacy ka jedhu kana isa kanarra seenna. Isarra yoo seenne as jecha profile photo status last seen jedha. Kun ammoo iddoo nama bilookiitti goote jechaadha. Bilookii namoota itti goote as jala jira namoonni bilookii goote. Kan namaa tokko bilookii hin goone ammatti hin jiru. Duuba deebina. Asiin urduuba deebina. Urduuba yoo deebinu asii jechaadha. Amma bakkitti piroofaayilii keenya dhoksuudhaaf piroofaayil footoo jedhu kana gadi dhoofna. Isa kana gadi dhoofna. Asii filannoo sadii nu ba'a. Everyone, my contact, nobody. Everyone jechuun yeroo hundumaayyuu my contact jechuun piroofaayilii kan namni ati bilbila keessa maqaa isaa seef goote si arguu danda'a. Nobody jechuun abadan eenyu akka si arguu barbaadde nobody kanarra goota jecha. Nobody kanarratti namarra godheera asirratti nobody kanarratti gurraachisan jechaadha. Inni biroo ammoo staatusidha. Staatusiin ammoo sa'aatii atiin onlaayiniin kee mul'atudha. Onlaayiniin kee staatusii kana yoo gadhoofte isas yoo barbaadde nobody irra goota jechaadha. Akka namni si arginu yoo barbaadde nobody. Namni ati bilbila keessatti maqaa isaa seefii qabdu akka si arguu barbaadde my contact jetta. Namni kamuu akka si arguu barbaadde ammoo everyone jettaan jecha. Ammoo namni kamuu akka si arguu barbaadde nobody kanarra gootaa jechuudha. Last seen sa'aatii meeqa seentee meeqatti irraa baate kun jecha last seen sa'a meeqa seentee sa'a meeqa irraa baate. Isa ammoo namni ammoo asirratti isa kana namni akka isin argisanillee nobody irra goota. Yoo namni maqaa isaa bilbila keessa qabdu barbaadde my contact namni kamuu akka si argu sa'aatii irra seentee irraa baatu barbaadde everyone eenyu akka si argu yoo
eenyu akkasiin argina yoo ka barbaadu ta'e ammoo noo badii kanarra gootaa jechaadha. Kana fakkaata. Inni biroo ammoo yeroo biraa waan biraa qabadhee isiniif dhiyaadha jechuudha. Hangasiifuu nagaa fi fayyaadhaan na turaa isiniin jedha. Galatooma.